Ayyaanni araarri Waaqayyoo hunduma keessaniifuu haa baay'atu. Carra qaboota taanee guyyaa kanaas ganama kana fuula isaatti argamuudhaaf carraa arganne waaqa kana nu godhe hunduma waaqa kana nu godheef guddaa waaqa kenna galateeffanneetiin jenna. Amma immoo ergaa ganama kanaa yeroo wajjiniin ilaallu ta'a. Akkuma mata duree irratti ilaaluudhaaf yaaltanii mata dureen yookaan immoo eeruun waliigalaa guutummaa lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 irratti xiyyeeffateetiin jedha. Keessaanuu garuu akkuma laallee barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sana akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti hin sassaabbatu jedha. Waan kanatu ta'a jedhee waan Xiimotewosiif ergaa barreesse. Akkasumas immoo inni maal gochuu akka qabu adaraa dhalaan kun ammootu dhuunfatti ani kooti jedheen dubbifadhaa. Isinillee keessan jettanii kooti jettanii dubbifattu hunduma keenya ilaallata waan ta'eef jechuudha. Hunduma keenya ilaallata waan ta'eef. Kanaaf kana giddu galeessa godhannee gara ergaa keenya guyyaa har'aatti deebina. Waaqayyo karaa hafuura isaatiin akkuma geggeessaa hafuuraatiin dhugaan dubbiin macaafa kanaa barraa'e ammallee geggeessa hafuuraatiin waan kanallee akka hubannu Waaqayyo akka nu barsiisu geggeessaa hafuura isaa gaafanneetiin jenna. Kanaaf hundi keenyayyuu kadhaadhaan fuuldura Waaqayyootti yeroo dhiyaanneetiin jennu ergaa keenya ganama kanaa jalqabna jechuudha. In kadhannaa. Guddaa si galateeffannaa olol si qabna Waaqayyo abbaa keenya carraa jiraachuu nu laatteef barii ganamaa kana lubbuudhaan jiraannee fuuldura keetti akka argannuuf haala sinuu mijeessiteef maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin galanni siif haa ta'u. Ammallee dhugaa dubbii kan keetii sammuu keenyaaf sammuu keenyallee dhugaa keetiif ati bani. Bifa addaatiin qulqulluu ergama guyyaa har'aa daraa yeroo fudhannu anillee obboloonni koo yeroo fudhanneetiin jennu ergaa kana addunyaadhaan ga'uudhaaf dhugaa kana humnaan gara fuulduraatti akka oofnuuf nu gargaara. Afaan yeroo keenya irratti ati moo'i maqaa gooftaa Kiristoos kadhanna abbaa. Ameen. Waa keenya gaarii goonee galateeffannaa. Ergaan keenya guyyaa irraa moorka irratti xiyyeeffateetiin jedhu lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 4 kana tokko amma naannoo 8 irratti xiyyeeffannaa addaa goonee ilaalla jechuudha. Garuu yaadota bu'uuraa as keessatti ilaallutu jira. Jireenya keenyaaf illee kan barbaachisan. Tariitii itti gaafatamummaa anaaf isinitti illee kennameeru galmaan akka geennuuf itti gaafatamummaa keenya galmaan akka geennuuf kan nu gargaaru jechuudha. Itti gaafatamummaan keenya maalidha? Ani maaliif jira? Maaliif Waaqayyo na dhaabe? Maaliif Waaqayyo na filate? Kanaafidha Phaawulos akkuma ofii isaatii kaayyoo ittiin waamameef, kaayyoo ittiin filameef beeke akkasumas immoo Xiimotewoosis isuma kana akka inni qabatuuf yeroo inni itti himu argineet hin jenne jechuudha. Anaaf isiniifillee dubbichi waluma faana yeroo wal fakkaataatti dubbii dhugaa ta'etu nu dhufeetiin jedha jechuudha. Mee gara macaafa qulqulluutti deebine ergaa seensaa tokko ilaalleetiin jenna. Seensa irratti yaadni jiru akkuma jalqaba jechuudhaaf yaaleetiin jedhe yaada lakkoofsa jalqaba irratti tokkoffaa by the way Phaawulos yeroo dubbatu isa jalqaba eenyutu ergaa akkas ergeedha kan inni lafa kaa'u. Eenyutu ergaa isa erge. Kennaaf ergaa Xiimotewos boqonnaa tokko lammaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa yoo ilaaltan an Phaawulos jaalala Waaqayyootiin ergamaa Yesuus Kiristoos ta'ee akka abdii jireenya isa karaa Kiristoos Yesuus argamuutti kana caafu kooti. Eenyurraa argame? Akka fedha Waaqayyo abbaatti hojjetaa Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf ergame jechuudha. Kanallee akka abdii jireenya isa karaa Yesuus Kiristoos argamuutti jechuudha. Haa ta'u gara Xiimotewos kan jedhu kana gara dhuunfaa keenyaatti jennee fudhannee gara Xiimotewos isa maal ilma koo jaallatamaa karaa dhugaa jechuudha. Waaqayyo abbaan kanaaf jaalala Waaqayyootiin kan jedhame Waaqayyo abbaadha jechuudha. Kiristoos Yesuusin gata asirra akka jedhame sana jechuudha. Kiristoos Yesuus gooftaa keenyaas ayyaana araara nagaa isiniif haa kennu jedhee jalqaba. Kanaaf madda ayyaana araara nagaa akka ta'eetiin jedhe Waaqayyo abbaa fi ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Baay'ee hafuura qulqulluu gaafa jennu ayyaana isaati, araara isaati, nagaa isaati, jaalala isaati, argama isaati jechuudha karaa biraati. Hafuura qulqulluu qaba namni tokko hafuura qulqulluu argate gaafa jennu argama isaatiin guutame jechuudha. Argama isaatiin jechuudha. Humna isaatiin. Okay, baay'ee gaarii. Kanaaf Phaawulos inni akkana nagaa dhaameef kun eenyuun biraa akka dhufame dubbate kun boqonnaa 3 keessatti akkana jedheen Xiimotewosiin. Boqonnaa 3 keessatti akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyo ta'ee jiraachuun kana hundinuu ari'atamuuf irra jira jedhee keeti. Namoonni hamoonni warri ija namaa gowwomsanis isa godhee irraa gara isa caalaa gadheetti. Isa gadhee irraa gara caalaa maalitti jedha?
gara caalaa gadheetti adeemu jedha. Isa gadheerraa gara isa caalaa gadhee ta'e. Namoonni hin wallaalchisu ofii isaaniitis maal godhu? Hin wallaalchifamu. Hin wallaalchisu ofii isaaniitillee maal ta'u? Hin wallaalchifamu. Amma of eeggadhaa poointiin jedhama sitti dhufa jechuudha. Wallaalchisuunii fi wallaalchifamuun waan dhufu. Namoonni baay'een ofiillee wallaalchifanii namoota illee wallaalchisu. Ati garuu isa barsiifamte cimsitee poointiin guddaan isa kanadha. Ati garuu isa barsiifamte cimsitee itti amante sana eenyuufarraa akka barte waan beektuuf isatti qabame jiraadhu. Kanaaf amma dubbiin itti qabamne akka jiraannuuf bu'uura ka ta'u inni jalqabaa isa irraa dhageenye sana adda baafnee beekuu irratti kan hundaa'e. Ati garuu garatti kun yeroo namoonni wallaalchifaman, yeroo namoonni wallaalchisan, ati garuu eenyuun irraa akka dhageesse cimsite waan beektuuf jedha. Eenyuun Phaawulos eenyu irraa dhageenye? Kiristoos Yesuus irraa kallattiidhaan daandii Damaskootti qabame. Eenyu ati jedhee gaafate eenyummaa abbaa isa ergaa dabarsaaruu fi adda baaseeti kan inni jalqabe. Kanaaf maal jedhaarani eenyutti akka dhageette beekta. Namoonni wallaalchisu, hin wallaalchifamu. Ati garuu garatti gortu beekiin inni jedhu ilaalla jechuudha. Kanaaf mucummaa keetti jalqabdee caaffata qulqullaa isa Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan akka fayyituutti ogummaa siif kennuu danda'u akka barte beekaadha. Kanaaf amma qajeelfamni keenya maalidhaa? Macaafa qulqulluudha. Eenyurraa barte? Kiristoos eenyurraa barte? Isatti qabamuudhaan fayyina akka argattu barteetiin jedha. Kana jedhaan jechuudha. Okay, gara boqonnaa afuritti haa deebinu. Waaqayyo duratti amma ergama kana daraa gaafa isatti kennu tokkoffaa eenyuun irraa ergaa akka fudhate kilii godhee ofii lafa kaa'eera. Maal jedhee? Waaqayyo abbaa irraa akka fedha Waaqayyo abbaatti hojjetaa Yesuus Kiristoos ta'uudhaaf akka ergame lafa kaa'eera. Tuqaan lammaffaan ayyaanni araarri nagaanis eenyu biraa akka dhufullee indikeet godheera. Inni biraa baay'ee murteessaan amma immoo yeroo ergaa kana daraa isatti kennu ragaalee eenyufa fuulduratti akkasatti kennaa dubbata jechuudha. Yookaan karaa addaatiin dhuga baatu waan inni dubbataa dhufan. Kanaaf Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus isa warra jiranii fi warra du'an faradu durattis maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas agarsiisu sanaan cimsee si gorsa jedha. Amma si gorsuu koo ragaani Waaqayyo abbaa. Ragaani ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos. Isa warra du'anitti warra jiranitti illee faradu. Fuuldura Waaqayyootitti fuuldura Yesuusitti kana sitti hima jedhaara. Amma kanaan durallee akkana jedheera. Kanaan durallee. Wangeelee tokkoffama Ximootos kana boqonnaa 5:21 irratti akkana jedhee ture. Akkana jedhee ture. 21 irratti. Seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkos utuu hin loogin akka eegduuf jedheen Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus duratti ergamoota Waaqayyo warra fo'aman durattis kaksiisee sitti dabarsuu kooti jedhaan. Ammallee abboota kana wal caalchisuu malee ajeelchitee akka ergaa kana galmaan geettuuf eenyuun fuuldura jedhaan Waaqayyoon duratti ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos duratti ergamoota qulqulloota durattis kana cimsee kaksee sitti hima jedhaa. Ammallee boqonnaa 4 keessatti ergaa kana daraa yeroo sitti kennu Waaqayyoon duratti Kiristoos Yesuusiin duratti sitti hima jedhaa. Amma kun ergaa yeroo fudhannullee ragaan eenyudha? Waaqayyo abbaan hin jira, Kiristoos Yesuus ilmi isaa hin jira, ergamoonni qulqulluun hin jiru. Adabbii dhumaa irratti illee akkasuma. Mul'ata boqonnaa 14 irratti 14 lakkoofsa 10 irratti yeroo dubbifnu mul'ata boqonnaa 10 lakkoofsa 14 lakkoofsa 10 irratti sagalee yeroo dubbisu ergamaan biraa inni sadaffaan isaan duukaa bu'ee sagalee guddaadhaan namni bineensichaa bifa fakkeenya isaatiin yoo sagade gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate inni ofii isaati daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyo kan inni nuti dheekkamsi kan Waaqayyooti. Eeshi isa utuu makaan qabaatiin baay'ee xoofoon rakkinni guyyaa guyyaatti dhalatu kun maal of keessaa qaba? Makaa of keessaa qaba. Araara Waaqayyootiin kan makameera jechuudha. Inni garuu dhumaa makaa araara of keessaa hin qabu. Inni Kiristoos fannoo irratti dhuge isa sana. Kanaaf nuti dhiphina sana xoofoo makaa of keessaa hin qabne araara of keessaa qabne isa hin dhunnu. Sababni isaa Kiristoos nuuf jedhee dhugeera waan ta'eef Kiristoos keessatti waan dhugu jechuudha. Isa utuu makaan qabaatiin xoofoo dheekkamsa isaa buufamee dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaatti fuula hoolichaa durattis ibiddaa fi dhagaa boba'uun dhiphifamu jechuudha. Gaafa ergaa dhageenyullee ragaan kun Waaqayyo abbaadhaa, kun immoo ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos kun ergamoota qulqullootaadha. Ammallee ergichi nutti kenname dhumarratti adabbiin illee gaafa ta'u fuuldura Waaqayyootti
fuula ergamoota qulqullootaatti akkasumas mootuu fuula walichaatti vindication of judgmentiin kan inni fudhatu jechuudha. Murteen kan inni maal ta'u itti ifa baheetiin jedhu jechuudha. Okay. Kanaaf amma Ximootos maal jedhaaraani ergaa kana bifa kanaan sitti hima jedhaaraan. Ragaa kanneen fuulduratti. Ergaa kana maal godhaa sittanii himaa jedhaaraan. Ergaa kana sitti kenna jedhaaraan. Kanaaf nuti ergaan nuti hadha fudhannee jirru fuuldura Waaqayyootti, fuuldura ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoositti ergamoonni qulqulloonni ergaa observe godhaanidha kan fudhannee hin jenne jechuudha. Maaliif akkas ta'e? Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha Yohaannis yeroo dubbatu? Mul'ata boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Kun mul'ata gooftaa Yesuus Kiristoositti. Isanni wanta dafee ta'uuf jiru hojjettoota isaatti agarsiisuudhaaf eenyu biraa argateera jedha. Waaqayyo biraa argateera jedha. Inni illee ergamaa ofii ergee Yohaannisitti maal godhe jedha? Beeksisee jedha. Kanaaf amma ergamoonni jiru. Ilmi Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos jira. Waaqayyo abbaan inni madda waa hundumaa ta'e jira jechuudha. Kanaaf haalli ergaan hunduma keenya bira ittiin gaheetiin jedhu cheeniin isaa kana. Akkuma uumaa boqonnaa 28 lakkoofsa 10 amma 13 irratti Yaaqoobiin birallee jiru jechuudha. Kanaaf ergaan akkanatti kennamedha. Phaawulos ofii isaati eessa akka fudhate dubbateera. Maddi waan hundumaa akka eenyu ta'e illee ibseera. Hadaraa ammoo dubbicha kana illee itti kenneera. Sababni isaa namoonni wallaalchisan, namoonni wallaalchifaman hin baay'atu. Ati garuu eenyurraa akka dhageette beektan. Kanaaf hadaraa itti kenneera. Akkana jedheen kanaaf. Kanaaf dubbicha lallabii jedheen. Dubbichi inni lallabu maaliif? Tokkoffaa isa ergaa Phaawulos biraa fudhate. Lammaffaa isa madda ayyaana, madda nagaa, madda dhugaa ta'edha. Dubbichi isa kanadha. Kanaaf dubbicha kana jedheen isatti himame kana lallabi kun yeroodha. Kun yeroo miti utuu hin jedhini qophaa'ee jedheen. Qophaa'e. Lallabuudhaaf obboloota koo iddoo aarsaa irra dhaabattee, pulpitii irra dhaabattee maayikii harka qabachuun dirqama miti. Yookaan immoo kallattii sooshaal miidiyaatiin illee viidiyoo kan akkasii miti. Jireenyi keenya guyyaa guyyaa lallaba ta'uu qabu. Kaseen nuti mana keenya keessatti lallabuu qabu. Uffata uffannuun lallaba, jireenya jiraannuun lallaba. Guyyaa guyyaan adeemsi nuti deemnu Kiristoosiin keessa dhokachuu keenya mirkaneessuu danda'u qaba jechuudha. Kanaaf yeroottis yeroo maleettis qophaa'aa ta'e. Yeroo tokko tokko namoonni maal jedhan marii macaafa qulqulluun goona jedhan ittiin qophoofnee itti kanan goone jedhan. Okay, yeroo ammootu karaa irratti jedhan lallaballee yeroo kennan ittiin qophoofnee no qophaa'aa ta'e jedhaan yerootti yeroo maleettis. Nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu. Nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu. Itti aansee maal jedha? Obsaa hundumaan gorsi barsiisi jedha. Gorsi barsiisi. Ifadhu. Ingiliffisaa lakkoofsa lamarra kana kan jiru preach the word. Dubbicha lallabe. Be instant in the season, out of the season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and the doctrine. Doctrine kun maali? Barsiisaan. Kanaaf namoota ifachuun kan danda'amu asirra kan jedhaaru akkanaatiin maal jedhaara asirra nama balleessaa isaa hubachiisi. Maalidhaan? Ifadhu. Macaafa qulqulluudhaan by doctrine barsiifatan. Malee nama arrabsii kana goote akkas goote jedhi ni miti. Isa barraa'e barsiifatan. Obsa hundumaan gorsi barsiisi jedha. Barsiisaan namoota ifachuun kan danda'amu malee gorsaan malee tariitii adabbii biraatiin ati akkas taateetta amma yeroo tokko tokko maal godhu doktoriin hima ofii sirna ofii godhan dhaabanii istaandardii godhaniiti. Achiin booda doktoriin isa yoo fudhannatiin haqamteetta waldaarraa. Eneseensi baasee isaanii hin galle malee waldaarraa haqamteetta jechuun sila akka isaan jedhanitti samii irraa haqamteetta jechuudha. Sila akka isaan jedhaniiti. Samii irraa miti katakan mutu garuu. Tariitii organaayizeeshinii dhaabbata san keessaa haqamuu dandeetta ta'a. Maaliif mata duree kana kaasa? Nama macaafa qulqulluun kan jedhaaru dubbicha lallabii jedhaara. Baay'ee jalqaba lallabii. Jalqaba dubbicha lallabiidha kan jedhamu. Osoo dubbiin lallabne namatti of eeggannaa kennuu dandeenya. Jalqaba dubbicha lallabi. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo tariitii mata duree waliin jiraatu dubbicha itti himi jechuudha karaa biraati. Kun yeroodha kun yeroo miti hin jedhin. Lakki asitti kun dubbachuun hin barbaachisu achitti kana ta'uun hin barbaachisu dhuun ta'an get ready preach dubbicha lallabi jalqaba. Yeroo hundaa qophaa'aa ta'e argame nama balleessaa isaa hubachiisa. Balleessaa isaa hubachiisin baay'ee lafa kanarratti balleessiteetta hidhaa isa galchi jechuu miti. Wangeela dhugaa isa barraa'een balleessaan kan kee dogongorri kee kana jedhi itti miti. Dubbicha lallabii waan dursaa jiru. Itti aansee barsiisi. Maaliin barsiifta? Qajeelfama dhugaa macaafa qulqulluuti. Qophaa'ii argame nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu obsa hundumaan gorsi barsiisi jedha. Kanaaf adaraa har'a namoonni carraa dhugaa beekna jennee qabaataa jirru namoota dhugaa hin beektan jettanii sammuu keessan keessatti tilmaamtanii calliftanii bira hin darbina.
dhugaan beeku namni sun dogongoreera jettanii yoo sammuu keessa amanee jedhee cadhiftanii obsitanii akkamitti teettan. Fakkeenyaaf ayyoo dogongoree jira yoo badee jira. Namoonni beektan akkamitti cadhiftanii teettan. Utuu an badaaru. Anillee kanaaf carraa waan danda'u hundumaa gochuu danda'u qaba. Isin akka dhageettaniif badiisa jalaa akka ooltaniif du'a jalaa akka baataniif. Kanaafidha ganamaaf galgalallee anillee wanti iyyuu namoonni biraallee wanti iyyaniif. At the same time yoo tibbeessu dogongoree jiraate garuu ati dogongorteetta jedhee namni biraa balleessan hubachiisuu danda'u qaba jechuudha. Maalidhaan? Barsiisaan maalidhaan? Lallabaan jechuudha. Obsaan kana keessa. Yooma namni biraallee nama oromeellee yooma namni biraa waan barbaaden ceepha illee obsaan kan jedhamu. Obsi qulqulloota asirratti kan jedhu rakkoon guddaan gara fuulduratti nama wangeela lallabuu miti baay'ee. Chaalenjii namoota wangeela itti lallabnurraa nutti dhufu qofa oduu hin taane rakkoo nutti dhufu hunduyyuu obsaan danda'uun baay'ee murteessaadha jechuudha. Lakkoofsa irratti wanti obsaan jedhaaru dhageeffadhaa qofa. Barsiisaan wanti jedhaaru lallabaan wanti jedhaaru maaliif isin fakkaata? Namootatu lakkoofsa irratti barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira jedhaan. Barsiisa sirrii Ingiliffii barsiisa sirrii kan jedhu kana sound doctrine jedha. Ingiliffisa. For the time will come when they will not endure the sound doctrine. Barsiisa sirrii endure hin danda'anidha. Barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira jedhaan. Mee amma barumsi sirriin kun maali jennee alaallume? Barumsi sirriin kun maali? Antariitiin mata duree hedduu tarreessee barumsa sirriidha kun. Kun barumsa sirriidha. Kun barumsa sirrii miti jedha. Ta'uu danda'a. Garuu barumsa sirriidha kan jedhu kallattiidhaan kan barraa'e barnoota Kiristoosi. Barnoota Kiristoositti namni qabamee jiraaf at least faawundeeshinii irratti dhaabatee ijaaramee raddabee beekamuu danda'u qaba. Yoo faawundeeshinii irra ijaarame ol guddatee yaada garaagaraa qabaachuu danda'a baay'ee. Doktoriinii garaagaraa hubannaa garaagaraa qabaachuu danda'a. Hubannaa garaagaraa fedhe haa qabaatu. Jalqaba garuu hundeen irra dhaabate amanamaa ta'uu danda'u qaba. Inni sun barsiisa sirrii inni jennu isa hundee kana jechuudha. Inni illee barnoota Kiristoosiiti. Namni barumsa Kiristoositti jedhama caalu gulluu yeroo dubbatu. Okey kanatti murratti deebina. Itti deebina. Erga Yohaannis lammataa irratti yeroo baay'ee akkuma dubbifnu maal jedha sirraa yeroo dubbatu namni barsiisa Kiristoositti qabamuu dhiise kanarra darbee barsiisu Waaqayyoon of biraan qabu jedha. At all sisteemii keessaa bahe Waaqayyoon of biraan qabu. Inni barsiisatti qabamee jiraatu ammoo abbaa fi ilma of biraan qaba. Baay'ee abbaa fi ilma of biraan qabu jechuun Waaqayyoon of biraan qabu jechuudha. Namni tokko Waaqayyoon of biraa qaba jechuun abbaa fi ilma of biraa qaba jechuudha. Sababni isaa abbaa fi ilma namni gane mormituu Kiristoosiiti waan ta'e. Mormituu Kiristoosiiti waan ta'e. Kanaaf barriitti namoonni barsiisa sirrii kanaaf hidhaadha rakkinni guddaan addunyaa kanarra guutee waa'ee waaqummaa dhaga'uun barbaadu namni. Waa'ee waaqummaa maal gochuun barbaadu dhaga'uun barbaadu. Oduu gaggaarii qofa gurra isaatti dubbadhu achiin booddee deemee nagaan bakka Waaqayyo kana sii godheera qofa dhaga'uu barbaadu. Chingoodde bakka faarsita jabaadhu immoo maal nu waldaa sirri nu rakkina hin qabnu maaliin qabnu nu akkanuma kana qofa dhaga'uu barbaada namni. Pointiin isaa miti. Barsiisa sirrii. Barsiifni sirriin barsiifamuu danda'u qabu. Keessaanuu barsiisa sirrii kan jennu namoota waa'een waaqummaa namni kiliirii hubachuu danda'u qabu. Baroota keessatti namoonni pointiin kun ulfaata jedhanii termiyootiin ibsuudhaaf yaalaniira. Rakkatanii jechuudha. Amma wannoon termii rakkinaan barbaachisa. Malakkanni torbaffaan afuufamuudhaaf jira. Malakkanni torbaffaan afuufame jennaan itti aansee kan dhufu dha'icha torban. Kanaaf iccinni waaqummaa beekamuu danda'u qaba. Ximootoos yeroo itti dubbateet hin jedhu kana ragaa as fuulduratti sitti himu Waaqayyoon fuulduratti Kiristoos Yesuus fuulduratti kana sitti hima jedhe. Eenyunni Yesuus Kiristoos? Eenyunni Waaqayyo Abbaan? Kanaaf kana Phexros Ximootoos beekee ergaa kana lallabuu danda'u qaba jechuudha. Kanaafidha ati eenyuun irraa akka dhageette beektaa kan inni boqonnaa sadii irra jedhe. Namoonni wallaalchifaman hin baay'atu. Ati garuu eenyurraa akka dhageette beektaa kan inni jedhaa dhufsa kanaaf jechuudha. Kanaaf barri namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Amma immoo bara keenya keessa maal jennanu dhufeera jennee dubban. Dhufeera jennee dubban. Addunyaan Pirotestaantii keessatti fakkeenyaaf waldoonni baay'een bifa waaqeffannaa jibbaniiru. Baay'ee jibbaniiru. Fakkeenyaaf kaleessa mudheen gadda tiktook irratti iddoo namoonni baay'een lakkaa argamanitti maal jedhaa ture hojjetaa wangeelaa tokko. Waldaa Makana Yesuus Ormul Wangeelii keessa ta'uu danda'a. Faarfannaa bara kanaa jedhe dubbichi waan baay'een ajaa'ibe. Faarfannaa bara kanaa haati isaa jedhe muuziqaa addunyaatii jedhe. Abbaan isaa immoo kiiboordiidha jedhe. Kiiboordii kanneen. Waaqumti kiiboordii fuudhee waldaa keenya keessaa baasu jedhe kiraariitti deebina. Kiraariif gitaariitti.
Maal jechuu barbaade? Namoonni miira keessa jiru malee waaqeffannaa isa dhugaa godhaan jiran. Kanaaf barri namoonni itti barsiisa sirrii jibban dhufuuf jira. Amma bara keenya dhufeera. Bara sanas akka hawwa isaaniititti akka fedha waaqayyootitti miti qofa. Macaafni qulqulluun kadhata nu barsiise duuka buutonni gaafa jedhan feeti kan kee waaqarratti akka ta'e lafarratti illaa ta'u. Fakkeenyaaf Kiristoos maal jedhe? Gooftaa warra naan jedhu hin taane fedha abbaa koo isa raawwate jaalala abbaa koo isa raawwate qofatu mootummaa waaqayyootti gala jedhe. Amma namoonni jaalala waaqayyootti miti kan barbaadan akka hawwa isaaniititti akka jaalala isaaniititti waan dhaga'uu barbaadan qofa dhaga'u waan ilaaluu barbaadan qofa ilaalu malee waan sirrii miti kan ilaalan. Istandardiin waa madaaluu sammuu isaaniiti jechuudha. Isaan kana macaafni qulqulluun sammuu isaaniitti dabarsee isaan kenne ka jedhu. Waaqayyoon akka waaqummaa isaatti kabaja isaa malu waan hin kennineef sammuu isaaniitti dabarsee isaan kenne ka jedhu isa kana jechuudha. Barri itti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira. Bara sana akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaaniin barsiisani walitti sassaabatu jedha. Baay'ee tokko lama miti baay'ee walitti sassaabatu. Akka bayyaneeti jechuudha. Yoo tokko dide tokko jijjiiru jechuudha karaa biraati. Walitti sassaabatu. Barsiisonni kunniin kan isaan lallabuu qaban akka gurra isaaniitti tolutti malee akka dhugaa lallabamuu qabutti miti kan lallaban. Maal jedhu namoonni lallabaallee beeksisa baasanii hayi namoonni waan akkana dhaga'uun barbaadanis hin jedhu. Fakkeenyaaf lallaba waldaa keessatti yeroo ati lallabdu akki namoonni waan akkasii ati lallabde maal ta'a hin gufatu jedhu. Lallabdoonni illee maal barbaadan jechuudha. Namoota irratti xiyyeeffataanu malee ergaan waaqarraa dhufe maal jedhaa irratti miti. Yeroo baay'ee na qunnameera waldaa keessatti yeroo tajaajilu ergaan kun namoota gufachiisa. Ergaan kun namootaaf hin ta'u. Si'ii miti namootaaf kan filatu. Ati waaqa kadhattee waaqa wajjin taatee tanan waan dubbadhu sin jedhe dubbachuu danda'u qabdi. Mallattoo bara dhumaati kunillee. Warri dhagaanillee waan gurra isaaniitti tolu dhaga'uu barbaadu. Warri lallabanillee waan gurra dhageeffattootaatti tolu lallabuu barbaadu jechuudha. Kanaaf barri itti barsiisuun sirriin jibbamuun dhufu. Barumsi sirriin ni jennu baay'ee waa'ee waaqummaa bu'uura kanarra ka caalu tokko iyyuu hin jiru. Sababni isaa kaayyoon bara dhumaa inni guddaan dhimma sagaraati waan ta'eef. Ergaan ergamaa tokkoffaa waaqayyoon sodaadhaa ulfina illee kennaa fi isa bishaan burqituu galaana uume sagadaa. Isa bishaan burqituu galaana uume kana beekuu qaba namni faawundeeshinii kanarra dhaabachuu danda'u qaba. Barumsa kana jibbee taanaan mallattoo bara dhumaa jedhame ga'e. Isaan dubbii dhugaa dhaga'uu irraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti goruu jedha. Mammaaksa amantii jechuun maal jechuudha? Waldaa keessa dhaabatanii nama kolfisiisu namoonni tokko tokko. Bakka dubbii macaafa qulqulluu fudhataan namoota kolfisiisuun dhageettii barbaacha jechuudha. Ergaan dhugaa garuu jaalalaan darbu. Kana jechuun namoonni gaddaa dhaga'uu qaban jiru hin taane kiliirilii dubbiin ifa ta'e ergaan yeroo uummata dhaqqabuu danda'u qaba. Sababni isaa maaliif beeku? Maal ibsite? Amma gara samiitti deemaarra waan ta'eef dubbii eeruu macaafa qulqulluu beekuu caalaa amala waaqummaa horachuun dirqama. Dubbii eeruu macaafa qulqulluu beekuu caalaa beekuun illee baay'ee barbaachisaa bu'uura ta'ee dhuma jiru amala samii horachuun amala abbaaf ilmaa shaakaluun amma dirqama. Sababni isaa mallattoon adda warra waaqayyoo hojjetanitti mallattoon godhamu mallattoo abbaaf ilmaati. Mallattoo abbaaf ilmaa kun karaakterii abbaaf ilmaati. Kanaaf namni amala abbaa beekuu qaba. Amala abbaa beekuun karaa inni nutiin karaa ilma isaa karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiiti. So this is the final time. Bara dhumaatti namoonni kana dhaga'uu caalaa kan isaan jaalatan dubbii gurra isaaniitti tolu. Maaf yeroo hundumaa waa'ee waaqummaa dubbattu mata duree biraan qabdanii jira. Mata dureen biraa tokkollee waa'ee waaqummaati dhala mata dureen biraa hin jiru. Baay'ee maaliif akkas jedhe? Mata duree biraan lallabnu jechuu miti mata dureen lakkoofsan qabu mata duree biraa argitan garuu hunda keessaan dhabamu rakkinni isaa. Mata dureen ati waa'ee waaqummaa keessaa dhabdu tokko iyyuu hin jiru. Tokko masaa mata duree feete fudhadhu. Kanaaf dubbichi dubbii murteessaadha waan ta'eef. Dubbii dhugaa dhaga'uu caalaa gara mammaaksa amantiitti garagalu. Ati garuu waan hundumaatti garatti gortu beeki jedha. Ati garuu garatti gortu beeki. Dubbiin kun anaaf isin hin jedheera. Hunduma kennaaf isin hin jedheera. Garatti gortu beeki. Kanaaf garatti goran hedduutu jira jechuudha karaa biraatiin. Garatti goran hedduutu jira jechuudha. Garatti gortu beeki jechuun garri itti goramu akkasii wallaachisu waan hedduutu jira jechuudha. Garatti gortu beeki. Dhiphina obsaan baadhu. Hojii lallabaan wangeelaa hojjechuun xuuf hojjedha. Hojiin ati hojjechuu qabdu akka nama lallabaa wangeelaa irraa maru. Namoonni tokko tokko wangeela lallabu garuu immoo maal jedhu hojii kiyyan laaliin hojii samaaf laalta jedhu namoonni dhageeffatanillee hojii hamaa hanna waan barbaade mana keessatti hojjetaa wangeela lallaba. Gaafa nama biraatiin dhagaa namoota
hojii isaan laalini ergaa laale jedhu. Obbolo tokko cubbuun hojjannu miti. Namoonni lallaban cubbuun hojjetanii miti. Garuu cubbuu maqaa dhaadhaanii fuuldura waaqayyootti qalbii jijjiirradhaan hojii nama wangeela lallabuu hojjechuu danda'u qabna jechuudha. Sababni isaa macaan qulqulluun maal jedhaa? Amantiin hojii hin qabne isheen kan duuteedha jedha. Kanaaf hojii nama wangeela lallabuu hojjechuun ta'u hojjedhu hojii itti ergamte guutummaatti raawwadhu jedha. Ergama si kennameeru jedha. Ergama naaf isin kennamee jiru. Ergama kana guutummaatti raawwachuu qabna jechuudha. Akkana jedhe Phaawulos kana erga jedhee kan booddee garatti gottu beeka. Ergaan adda ganama kanaa hunduma keenyaafuu jiru garatti gortan beekaa. Yeroo nyaattan garatti gortan, yeroo uffattan garatti gortan, yeroo itti deemnee dubbannu qoosaa nama wajjin qoofnu garatti gortu beeki. Yoo nyaattu yoo dhudhu waanuma gootan hundumaa ulfina waaqayyootiin godhaa jedhe waan ta'eef. Garri nutti godhu gara ulfina waaqayyoo mul'isu, garri ulfina waaqayyoo mul'isu immoo ilma isaa keessa. Ilma isaa keessa ta'udha. Kanaaf ergaan anaaf isinitti illee kennameeru akka nama namni wangeela lallabu jiraatutti jiraadhu. Yeroo hundumaa qophaa'i. Jimboo dammotuu dhugaa wangeelaa lallabuudhaan ergama keenya raawwachuu qabna jechuudha. Yeroon dhiigni koo akka dhibaayyuutti dhangalaafamu dhibamutti dhiyaateera. Yeroon itti an jireenya kanatti hiikamu ga'eera jedheen. Phaawulos akkamitti akka yeroon du'a isaa dhiyaatu beeka. Rakkina isarra ga'urraa kan ka'e, dhiphina guyyaa guyyaatti isatti dhufurraa kan ka'e, dhiphina namoonni illee isa dhiphisan irraa kan ka'e, akkasumas mootu waaqayyoo wajjin hafuurri isaa hafuura waaqayyoo wajjin waan walii galuuf yeroon itti boqatu akka inni ga'e isatti. Yeroo itti boqatu wanti jedhamee maalidhaaf? Yeroon itti foon kanatti hiikamu wanti jedheef gaafa du'eetiin jedhe bakka boqoteera inni. Guyyaan inni deebi'ee isaa wal argu gaafa du'aa ka'uu qofadha jechuudha. Ganama du'aa ka'uuti. Baay'ee gaariidha. Yeroon itti an jireenya kanatti hiikamu ga'eera. Wal'aansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera. Ergichi kanutti kennameedha Phaawulos kan inni jedhaaru aniif isinillee sadarkaa kanarraan ba'uu danda'uu qabna obboloota ko. Amma yeroon irra jirru akkaan Kiristoosiin fakkaadhe isinis na fakkaadhaa jedheeti Phaawulos kan inni kana dubbate. Tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 11 irratti. Amma kanaaf maal jedhe Phaawulos? Wal'aansoo isa gaarii sanas dhaabadhee qabeera jedhe. Wal'aansoo qabneerru jira obboloota ko aniif isinillee. Wal'aansoo isa gaarii san jabeessaa dhaabadhaa qaba. Dorgee koos raawwadheera amantiis eegeera jedha. Kana jedhama Ingiliffisaa yeroo dubbatu lakkoofsa 7 kanarratti. Lakkoofsa 7 kanarratti. I have fought a good fight. Waraana isa gaarii san lolee I have finished my course jedha. Lafa kanarratti koorsii isaaf kennamaa turetu ture. Lakkaa rakkinni jechi Ingiliffaa kun jecha baay'ee bareedaadha. Oromiffaan jecha isaa hangitu waan dhabaniif natti fakkaata. Koorsii koo lafti kun shaakala barnoota lafarra barataa jiru. Kanaaf Phaawulos koorsii naaf ramadame xureera jedhaara. Hallelujah. Waa'ee Phaawulosiif guddaa waaqayyoon galateeffadha. Aniif isinillee garuu kan jechuu qabnu the same word. The same. Rakkinaan haa ta'u, dhiphinaan haa ta'u, huqummaatti hafuudhaan haa ta'u. Koorsii keenya xumuruu danda'u qaba. Kanaaf gaafa rakkinni sitti dhufu hin dhiphatin. Sababni isaa koorsii keessaa mujura tokkotu siif kennamaara waan ta'eef. Gaafa dhiphinni sitti dhufu, gaafa haalonni sitti dukkanaan mujura tokkotu siif kennamaara waan ta'eef. Ammallee hin dhiphatin. Wal'aansoo qabi jabaadhu moo? Ergaan isaa kan inni jedhu ansi wajjin jira jabaadhu kan jedhudha. Namoonni tokko tokko rakkinni fuuldura kan keetii cicciteera gaafa jedhan mujura keessi ilaa tarsaasaa jechuudha. No. Rakkinnichaa darbuu fi mitaaniif isin kan barbaadu rakkina keessa darbinee rakkina keenyatti Kiristoos eenyuun akka ta'etti himuuf bakka barbaadu. Have kept the faith. Amantii eeggadheera. What that faith? The faith of Jesus Christ. The faith of the Son of God. Amantii Yesuusiiti inni. Obsi qulqullootaa asirratti amantii Yesuusi warra qabanii kan jedhu. Kanaaf jabaadhee waraanicha qabeeradha Phaawulos kan inni jedhaa. Qabeera. Wal'aansoo qabeeradha kan inni jedhaa obboloota. Amantii eeggadheera. Kanaa achi gonfoo qajeellummaatu anaaf kaamee jira jedha. Amma waamichi keenya inni guddaan isa gara obboloota ko. In xumura isa kana garuu ammoo Qolaasiyaas irratti waan tokko haa dubbisu. Iddoo yeroo baay'ee dubbisuu jaalladha. 27 irratti akkas jedha obboloota ko. Ergaa ammallee dammaqiinsaan nuuf ta'u jechuudha. Dubbiin kun bara durdurii jalqabee dhaloota turan duraa dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaan itti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'initti agarsiisuudhaan warra kan isaatti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isin keessa jiru. Dhalma pooyintiin an barbaadu isa kanadha. Kana booddee kan jiru kana. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif maal keessan jedha? Abdii keessanii jedha. Ulfinni isin argachuuf jirtaniif maal keessanii? Abdii keessan. Gonfoon naaf qophaa'eera jedhaara Phaawulos.
Gonfichi anaaf qophaa'eera. Amma fiigicha xumureera. Koorsi naaf kenname raawwadheera. Koorsi naaf kenname raawwadheera. Amantii eegeera. Ximmootiyoositti yeroo himu. Adaraa Ximmootiyoos jedheen. Kana fuuldura Waaqayyootti sitti maala jedheen. Gaaf kana dubbatu fuuldura eenyutti dubbataara? Fuuldura Waaqayyootti dubbataara. Fuuldura Yesuus Kiristoositti dubbataara. Fuuldura eenyutti akka dubbatu adda baasee. Ergicha kan dubbataara. Dhoksaatti miti. Namoota fuuldura madarakii fuuldura dhaabbatee an nama qulqulluudha jedhaan jiru inni. Fuuldura Waaqayyootti sitti dubbataara jedheen. He is a confident fuuldura Waaqayyootti. Kanaaf akkana ragaa yeroo sitti kennu Waaqayyoon fuulduratti Kiristoosiin fuulduratti kan sitti kennaadha jedheen. Iddoo biraatti immoo ergamoota qulqulloota akka jiru 5:21 irratti ilaalaa tokko farti jechuudha. Kanaaf kanaa achi gonfoon qajeelummaanaaf kaa'amee jira. Gonfichi abbaan firdii inni qajeelaan guyyaa sanatti gonficha anaaf hin kenna jedhaan. Kanaaf guyyaan inni gonfoo fudhatu yoom? Har'a miti. Sila maal jenne foonitti gargar hiikamuudhaaf gaafa jenne namoonni maal jedhan? Jireenya keessa gargar jedhan. No! No! Gonficha hin fudhanne. Hin galle samii. Boolla keessa jira. Garuu ammoo maal ta'uuf jira? Guyyicha ammoo akka inni ka'u beeka guyyaa sana. Gonfoon akka isaaf kennamu guyyaa san beeka. Isa qofaaf miti. Ana duwwaa futuu hin ta'in jedheen. Warra deebi'ee mul'inatti dhufuu isaa jaallatan hundumaaf hin kennama jedha. Deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos eeggachuunii fi jaallachuun garaagara. Namoonni baay'een dhufee deebi'ee dhufuu gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin gammadu. Garuu Kiristoos gaafa dhufu. Are you ready? Gaafa dhufu Kiristoos wantoota bifa clear ta'een kan adda baasee murteessu nama hundumattuu. Har'a adeemsi nuti deebi'aa jirru fuuldura Waaqayyootti adaraan kan nutti kennameeru. Anatti isa adaraan kan kennameeru kanadha. Phaawulos he is a confident. An kana kan dubbadhu fuuldura Waaqayyootti hin dubbadha jedha. Fuuldura Kiristoos Yesuusitti hin dubbadha jedha. Ammaniif isin garaa guutuudhaan akkas jechuu dandeenya laata? Gonfootu na eeggata jechuu danda'an. Gonfootu na eeggata jechuu dandeettuu isin. Har'a duutanii jireenyi keessan Kiristoosiin keessa, jireenyi keenya Kiristoosiin keessa dhokateera. Kiristoosiin wajjin Waaqayyoon keessa dhokanneerra. An kanarraa shakkiin qabu. Shakkiin qabu shakkii qabaadheetii miti. Sababni isaa macaafni qulqulluun isin ana keessa ani isin keessa rabbaa koo keessa jedhee nu dubbateera waan ta'eef. Kan ammoo kakuun hafuura isaarraa waan naa kenneef. Hafuura qulqulluu hafuura Kiristoosii waan nan fudhadheef. Kiristoosiin keessa jiraachuu koo shakkii qabaadheetii miti. Garuu ammoo kufuun barbaadu. Garuu ammoo kana keessaa ba'uun barbaadu. Dubicharraa cituun barbaadu. Kanaaf ganamaaf galgala isa wajjin wal'aansoo qabu. Obboloota koo dubbichi kun adaraa isinitti kennameera. Adaraa nattis kennameera. Baratti namoonni ofii gowwoomfamanii namoota illee gowwoomsu. Dubbii dhugaa wangeela macaafa qulqulluu isa dhugaa yeroon itti jibban. Gurra isaaniitti yeroo gurra hoosisu yeroo akkasii keessa jirra waan ta'eef. Ammati gaafa waa'ee waaqummaa namatti dubbattu, gaafa waa'ee hafuura qulqulluu hafuura dhugaa gaafatti dubbattu, maal yeroo hundumaa waan kana dubbattu kan isaan jedhan. Maalidha yeroo hundumaa kana ka dubbattu. Obboloota koo yeroo hundumaa akka dubbannuuf yeroottis yeroo maleettis jedha macaafni qulqulluun. Dubbadhaa jedha ergicha ol qabiitti dubbadhu jedha sodaa malee. Hadaraanaatti isinitti kennameera jechuudha. Kanaaf Phaawulos konfidensii guutuudhaan gonfichan fudhadha jedhe sababni isaa fiigicha koo raawwadheera jedhe koorsii koo xumureera jedhe. Gaafa namoonni gaafa hidhaan nutti baay'atu gaafa dhiphinni nutti jabaataa deemu waan tokko hin dagatinaa koorsii keessaa modula tokkotu nuuf kennamaara waan ta'eef. I have finished my course jedha Phaawulos yeroo dubbatu. Koorsii koo xumureera jedhe. Gonfichatu na eeggata jedhe ana qofaa miti jedhe mootu. Ana qofaa miti kan inni eeggatu jedhe. Qulloota warra ana wajjin amantii dhufaatii gooftaa Kiristoositti gammadaniif jedha. By the way, yeroo baay'ee namoonni maaranaataa Kiristoos dafii kootu jedhu. Okay, badummaan qabu kun. Garuu guyyaan dhufaatii kun waa lama qabatee dhufu. Ulfinni isaa kun obboloota koo qulqullootaan guba akka biddaatti. Qulqulloota sirna cubbuu irraa gubeera. Guyyaan inni dhufu qulqullootaaf gammachuudha. Cubbamootaaf immoo cubbuu wajjin isaan laala ibidda isaaniitti ta'a. Guyyaan gooftaa dhufu jennee kadhachuudhaaf iddoo baqaa keenya tolfachuu keenya mirkaneeffachuu danda'u qaba. Iddoo baqaa keenya tolfachuu keenya mirkaneeffachuu qabna. Isin duutaniittu jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyoon keessa dhokateera kan jedhu mirkaneeffamuu danda'u qaba. Kanaaf ragaa sitti kenna ergaa kana jedheen Ximootiyoos. Adaraa sitti kenna ergaa kana jedheen. Adaraa yeroo sitti kennu ragaan isaa immoo eenyudha jedheen. Waaqayyoodha jedheen. Obboloota koo. Waaqayyo duratti jedheen. Kiristoos Yesuus isa warra jiraniif warra du'anitti faradu jiru duratti maqaa isa deebi'ee mul'atee mootummaa isaas agarsiisu sanas cimsee gorsa jedheen. Kanaaf ergicha akkuma jalqaba dubbadhe ergicha gaafa fudhannu ragaan Waaqayyo Abbaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos
kan biraa immoo ergamoota qulqulloota akka ta'an asirratti ilaalleera. Tuqaa dabalataa Ximootoos jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 21 irratti immoo maal jedha? 21 irratti seerrata kana wal caalchisuu malee nama tokkotti sutuun loogiin akka eegdu Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuus ergamoota warra Waaqayyoof warra fo'aman durattis cimsee sitti kenna jedhe. Kakkisisee sitti kenna jedhe. Amma nullee cimsinee akka fudhanne Waaqayyo duratti ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos duratti ergamoota qulqulloota duratti adabbiin illee ka ta'u akkasitti. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 10 irratti dheekkamsi Waaqayyo hoolicha duratti hoolicha fuulduratti qulqulloota ergamoota fuulduratti kan raawwatee hin jedhe jechuudha. Kanaaf aniifisin akka Phaawulos jedhe amma fiigicha xumureera amantii eeggadheera jechuu qaba. Amantiin sun kamidha? Garaan keessa hin raafamin Waaqayyotti amanaa anattis amanaa isa Kiristoos jedhe jalqaba faawundeeshinii inni jalqaba isa kanadha. Gaafa ol guddannu ammootu amantii gooftaa Yesuus Kiristoos isa jedhudha jechuudha. Kanaaf irraa daraatu natti kennameera. Yeroottis yeroo maleettis wangeela dubbicha lallabi jedha. Barri namoonni dubbiin dhugaa wangeelli itti jibban itti nuffan dhufuuf jira. Bara keenyatti immoo dhufeera waan ta'eef. By the way, fuuldura Waaqayyootti gaafa jedhu Phaawulos ergaan na ajaa'ibe isa kanadha. Mee irra deebi'ee dubbii ammaa kana waan tokko isinitti agarsiisu. Ilaamee gaafa tokkoffaa gaafa ergaa kana dubbatu maal jedhe? Waaqayyo duratti Kiristoos Yesuusii fi Yesuus isa warra jiranii fi warra duratti jedheen. Isa duratti. Okay, isa duratti sababni isaa akka itti amannu eenyu waan ta'eef. Kan itti amannutu isa waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irratti maal jedha? Garaan keessa hin raafamin. Yesuus dhufee bartoota isaatiin garaan keessa hin raafamin. Waaqayyotti amanaa anattis amanaa. Kanaaf amma Waaqayyoo fi isa duratti jechuudha. Karaa biraatiin ariisaan guddaan ammallee addunyaa fuulduratti kaka'eetiin jedhu Yesuus itti fufee an kana hundumaa karaa irraa akka isin hin gufanneefan isinitti hime yeroo hundaa dubbisni keenya mata duree keenya keessaa dubbiin tun hin dhabamtu. Sababni isaa xumura seenaa lafaa of keessa qabatu waan ta'eef. Yeroo irra deddeebitanii yoo argitan dubbiin kun akka isin hin nuffine haga dhumaan hin nuffu waan ta'eef haga dhumaa dubbachuun keenya nafu waan ta'eef. Sababni isaa ergaa xumuraati. Manneen sagadaa isaanii keessaa isin baasu caala dhumatti yeroo itti sarjeessan hin dhufa namni yoo isin ajjeese Waaqayyoof waan hojjetanitti fakkaata. Isaan abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana godhu. Karaa biraatiin ergaallee fudhanne jechuudha. Warri ergaa fudhatan, warri ergaa lallaban kan akka Ximootiyoosii garee san ta'an warra abbaa fi ilma fuulduratti ergaa fudhatanidha. Warri abbaaf ilma fuulduratti abbaaf ilma hin fudhanne ergichallee fudhanne jechuudha. Kanaaf ergaa ergamoota sadanii warri lallabuu danda'an warra isa bishaan burqituu galaanaa uume sagadanidha. Isa bishaan burqituu galaanaa uume. Inni bishaan burqituu galaanaa uume yoo isa karaa ilma isaa isa itti amannu sana kan karaa ilma isaa waan hundumaa uume jechuudha. Kanaaf amantii eeggadheera namoonni jechuu danda'an koorsii koo xumureera warri jechuu danda'an warra fuuldura abbaaf ilmaatti ergicha adaraa fudhatanidha. Kanaafidha mul'ata irratti mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 4 irratti maal jedha? Lafa hoolichi dhaqu hundumattuu warra isa duukaa bu'an warra Waaqayyoo fi hoolichaaf adda bayanii jedha. Argitanii? Waaqayyoo fi hoolichaaf adda bayan jechuun akkuma Ximootiyoosii Waaqayyoo fi hoolicha duratti ergaa warra fudhatanii jechuudha. Phaawulos illee Waaqayyoo fi ergamoota yookaan hoolicha duratti ergaa kennee adaraa kenne Ximootiyoositti. Kanaaf isinitti illee akkasuma. Inni illee ka fudhate akkasuma. Inni illee ka fudhate eenyu fuuldura fudhate. Eenyu ati jedhee gaafa gaafate ana Yesuus jedheen gassiqee maal jedha? Yesuus kun ilma Waaqayyooti. Kanaaf inni illee ergaa akka fudhate eenyu? Abbaa fi ilma irraa akka ta'e hiliirillee ergaa eenyu irraa akka fudhate lafa kaa'ee jechuudha. Yeroo jalqaba dubbatuyyuu akka fedha Waaqayyo abbaatti hojjetaa Yesuus Kiristoosii ta'uudhaaf jedha. Ergamni bu'uurri jalqabaa adaraan fuulduratti kan nutti kenname murteen fuulduratti kan raawwatu nutti illee kan ittiin wajjin tokkummaa ta'an addunyaatti illee kan lallabnu bara samiitti illee yoo galle ijaan kan arginu abbaaf ilma jechuudha. Kanaaf ergaa wholesome ta'e kanaaf ergicha kana lallabi yeroodhaan jedhin yeroo malee hin jedhin yeroo hundayyuu qophaa'aa ta'e jedha namoonni jibban dhufuu danda'a garummaatti jabaadhudha jechuudha. Kanaaf obboloota koo jabaannee ergicha gurra namaatti toluu dhabaate jaalalaan gara fuulduraatti oofuu akka dandeenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa hundumti keessaniyyuu. Ameen. Ameen. Eebbifamaa kadhata godhannee marii keessootti fufna jechuudha. Galata addaan fo'ame siif dhiyeessina Waaqayyo abbaa keenya.
nu jaalatte ilmaan kee nu godhatte. Hafuura dhugaa, hafuura qulqulluu, hafuura himna kee nurra dhangalaaftee nu dibdee luboota mootummaa luboota kee nu godhatte. Waan biraa waan jennu hin qabnu. Eega nutti amante, eega iddoo nuuf laatte, eega naaf hojjetu jettee qulqulluu kiyya abdii nurra keette, si galateeffannee tole siin jechuun ala waan biraa waan jennu hin qabnu. Maqaa ilma kee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin galanni siif haa ta'u. Ameen. Adaraa ergaa nutti kenname irratti galfata warra nyaatan akka hin taane. Adaraa nutti kenname garatti gorru beennee of eeggannaadhaan jireenya warra lallabdoota wangeelaa lallaban jiraataa dhugaa kee addunyaatti akka lallabnuuf humna nuu ta'e. Ameen. Abbaa ko amantii koo eeggadheera ka'oorsi koo xumureera fiigicha raawwadheera amantii eegeera jechuu barbaanna. Gofoon of qophaa'ee namni biraa akka nu jalaa fudhatu hin barbaannu. Wallaala kennoo ta'e Phaawulos illee dhaluma namaa akka kennaati. Wallaalama ture. Gaafa qabuu barbaadde garuu jaalalaa qabdee isa qabde. Adaraa abaa jaalalaa nu qabde keessatti maqaa gooftaa Kiristoos ati nu eegi. Ameen. Mallee waan baruu barbaannu hedduu akka qabnu beektaa. Waan wallaalota akka waan taaneef nu barsiisuun nu geggeessuun nu barbaachisa. Adaraa sekendii takkaaf limsuu takkaaf nutti addan bahe. Ameen. Ati amanamaa nutti gargar hin baatu. Sirraa shakkii hin qabu. Nu ammoo akkasitti gargar hin baane harka keenya dadhabaa jaalala kan keetti ati nu qabsi. Ameen. Wallaalota ija namaatitti illee ulaagaan guunnu garuu ammoo nu filattee erga dhugaa keetiif adaraa nutti kennite jabaannee dhugicha gara fuulduraatti cimsinee kutattoota taanee akka deemnuuf adaraa nu gargaari. Fedha kee raawwadhu. Afaan yeroo keenya irratti immoo maqaa tokko ilma keessatti biyya lafaa jaalatteen kadhannaa abbaa. Ameen. Ameen.